Maqaa kan ilmaa kan hafuura qulqulluu waaqayyo tokkoon aamiin. Jaalatamtootaaf kabajamtoota tsiyoomtuuf maatii haadha keenya qulqulleettii dubaroo Maariyaam kan taatan waaqayyoon kan jaalattan waaqayyoon immoo nu caalchisee kan nu jaalatu fagoorraa dhiyoorra teechanii sagantaa kana hordofaa kan jirtan biyya keessa biyya alaa teechanii maqaa waaqayyoo isa jiraatatiin nagaa isiniif dhiyeessaa. Akkam jirtanii? Akkamii sa'aatii kana geessanii? Waaqayyoon gooftaa keenya Yesuus Kiristoos akka baay'ina badii keenya akka baay'ina cubbuu keenya osoo ilaallee sa'aatii kanaan fi yeroo kanaan akka geenyu kan nu gargaare kan nu eegna nu tikse maqaa isaa kan kabajamee fi kan ulfaatu nuuf haa ta'u. Maqaa isaa waamanii biraa hin haftuutii gargaarsa isheetiin kan irraa hin baane haadha waaqayyoo obboleettii ergamootaa maqaan haadha keenya qulqulleettii dubaroo Maariyaam fannoo jalatti kan nuuf kennamte maqaa isheetis akka kabajamee fi kan ulfaatu nuuf haa ta'u. Maqaa isaanii waamanii biraa hin hafaniitii gargaarsa isaatiin kan irraa hin baane ergamoota toloota waaqayyoo akka waaqayyo isaan eebbisee akka waaqayyo kennaa isaaniif kennetti maqaa isaaniittis kan kabajamee fi kan ulfaatu nuuf haa ta'u. Baga jala bultii ayyaana haadha keenya qulqulleettii dubaroo Maariyaamiitiin isin gahee boqannaa isheetiin baga isiniin gahe baga nuun gahe isiniin jechuun barbaada. Hundumti keessaniyyuu waa'ee ayyaana kana gabaabsanii wajjin laallaa. Isaan duratti garuu warroonni haarawaa taatan YouTube kana warra irra dhuftan subscribe gochuudhaan nu jajjabeessaa. Kanarraa kanaaf share like gochuudhaanis immoo nama biraa maddinangaa jedhee maqaa waaqayyoo isin gaafadha. Har'ammoo waa'ee haadha keenya qulqulleettii dubaroo Maariyaam gabaabinaan waa'ee ayyaana ishii wal qabsiifnee wajjin ilaalla waan ta'eef hanga dhumaatti viidiyoo kanas hordofaa isiniin jedhee maqaa waaqayyoo isin gaafadha. Haadha keenya qulqulleettii dubaroo Maariyaamiitiin isin gahee ayyaanni ayyaana gaarii ayyaana eebbaa hunduma keenyaaf haa ta'u isiniin jedha. Kanarraa kanaaf waa'ee haadha keenya qulqulleettii dubaroo Maariyaam ayyaana jiran keessaa kun ayyaana shanaffaa yookiin ayyaana shanan keessa ayyaana isa tokkodha. Ayyaanawwan shanan kun ayyaana qulqulleettii haadha keenya dubaroo Maariyaam gurguddoo jedhamee kan beekamu shanidha. Isaan keessaa inni kun ayyaana tokkodha. Deebi'ee dhalachuu ishee caamsaa bultii tokko akkuma kabajne deebi'ee du'aa ka'uu ishee hagayya bultii 16 akkuma kabajne. Kanaafuu kunis immoo ayyaanota jiran keessaa ayyaanawwan shanan keessaa tokkodha. Garuu ayyaanawwan qulqulleettii dubaroo Maariyaam jedhamee kan beekamu 33dha. Isaan keessaa garuu gugurdaa jedhamee manni amantaa keenya kan kabaju 5 waan ta'eef kanaafuu manni amantaa keenya kan kabaju ayyaanota shanan kana keessaa kan guyyaa boruu guyyaa boqannaa haadha keenya qulqulleettii dubaroo Maariyaamiitiin. Warroonni baay'een waa'ee haadha keenyaa yeroo kaasan kan isaan ittiin tolle waa'ee haadha keenyaa yeroo dubbannu kan gurra isaanii dhaga'uu hin barbaanne raajonni sobdoota addunyaa kanatti guutanii kan jiran nuti garuu haadhummaa ishee fannoo jalatti kan nuuf kenname haadhummaa ishee kan beeknu ilmummaa isheetis ishee kan nuuf beektu waa'ee haadha keenyaa yoomiyyuu hin callisnu ni dubbanna yoomiyyuu hin dhiisnu yoomiyyuu ishee dhiisnee jiraachuu hin dandeenyu maal waan ta'eef isheen nu ifaadha nuti immoo isheedhaaf ilmaan. Haadha keenya qulqulleettii dubaroo Maariyaam macaafa qulqulluutti bakka baay'eetti kaa'amee jira. Har'a garuu gabaabsineetu mata duree tokko bicha wajjii fudhannee ilaalla. Haati keenya qulqulleettii dubaroo Maariyaam namoota irraa maaltu gargar ishee godha? Namoonni baay'ee yeroo dubbachuu barbaadanitti ishee ol kaasuu barbaadanii ishee sanyii ergamootaati jedhee yeroo dubbatan ishee sanyii biraati sanyii Daawitii miti jedhee yommuu dubbatan ni dhaga'ama. Garuu kunis isheedhaaf hin ta'u. Isheen sanyii ilmaan namaatidha. Ilmaan namaa keessaa sanyii Daawit kan ta'e irraa haati qulqulleettii dubaroo Maariyaam kan argamtedha. Garuu akka ilmaan namaa cubbuuwwan adda addaa irra gahuu hin dandeenye yookiin cubbuu adda addaatiin kan ishee irra hin geenye isheen qulqulluu kan ta'e. Amma bara baraatti qulqulleettii anaan jedhu jettee akkuma dubbatti haati keenya qulqulleettii dubaroo Maariyaam isheen hamma bara baraatti qulqulleettidha. Hamma bara baraatti isheen haadha waaqayyootidha. Hamma bara baraatti isheen haadha jaalalaatidha. Kanaafuu gizee akkatti ol kaases ni mul'ata. Haati keenya qulqulleettii dubaroo Maariyaam cubbuun ilmaan namaa irra hin geenye malee sanyii ilmaan namaa sanyii foon ilma namaa kanaatidha. Ilma namaatirraa kan isheen uumamte. Akka jedheenis ture ergamaan waaqayyoo fira kee kan taate Elsaabeetiin jedhee gizee dubbatu fira ishee ta'uu kan himu yookiin fira ishee ta'uu kan dubbatu ergamaan Gabriel
Elsaabeetiin firummaa kan qaban jechuudha. Kanaafuu Elsaabeet immoo ilma namaa keessaa tokko sila taateef nuutiifis immoo haati qulqulleettii dubaroo Maariyaam maalidha? Firummaa yookiin foon kan kenne kan akka taatu kan mul'isudha. Garuu immoo cubbuuwwan adda addaa cubbuun daddarbaa dhufe kamiyyuu kan ishee irra geenye. Osoo addunyaan kun hin uumamin haati keenya qulqulleettii dubaroo Maariyaam laphee Sillaasatti yaaddamtee kan turtedha. Maal waan ta'eef Addaam dogongoruu isaa ni beeka waan ta'eef gara haadha keenya qulqulleettii dubaroo Maariyaamiitiin kan nuuf baname. Sababa fayyinaa addunyaa kanaaf kan fiddee dhufte haadha keenya qulqulleettii dubaroo Maariyaamidha. Osoo isheen addunyaa kanarratti dhufuu baattee fayyinni kamiyyuu nuuf ta'uu hin danda'u. Akka jedhee dubbatee ture. Raaci Isaayyaas boqonnaa 1 osoo sanyii nuuf hambisuu baatee akka Sodoomii bannee akka Gamoraas taanee fakkaannee ture. Kanaafuu haadha yookiin sanyii nuuf waan hambisee fi sanyii nuuf hambise jechuun cubbuun daddarbaa sun ishee irra hin geenyedha. Cubbuun yookiin hojjetamaa ture sun ishee hin qaqqabnedha. Kanaaf haati keenya qulqulleettii dubroo Maariyaam maalidha? Cubbuurraa kan bilisa taate jiraattedha. Yaada isheetiin qulqulluudha. Laphee isheetiin qulqulluudha. Foon isheetiinis qulqulluudha. Kana hundumaan kan isheen qulqulluu taatedha. Kanaaf haati keenya qulqulleettii dubroo Maariyaam haga nama taate addunyaa kanarratti dhuftee wantoonni namarraa adda ishee taasisu. Wantoonni namarraa gargar ishee baasu maalidha? Kan jedhu haga 7 wajjin laala jechuudha. Haati keenya qulqulleettii dubroo Maariyaam wantoota baay'eetiin kan isheen gargar baatu ilma namaatidha jechuudha. Ilma namaa maadhaan caalti? Haati keenya qulqulleettii dubroo Maariyaam tokkoffaarratti ilma namaatiin ka adda ishee godhu, ka adda ishee taasisu haadha Waaqayyoo ta'uudhaan adda ishee taasisa. Haati Waaqayyoo haadha keenya qulqulleettii Maariyaamidha. Kana achiin haadha biraa hin qabu Waaqayyoon. Haadha kan ta'uu danda'e ishee qofaadha. Haadha jaalalaa, haadha Waaqayyoo, haadha nageenyaa. Waaqayyoon jaalala akkuma jedhamee dubbatee macaafa qulqulluu irratti isheen immoo haadha jaalalaati. Waaqayyoon nageenya akkuma ta'e isheen immoo haadha nageenyaati. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos nuuf gooftaa akkuma ta'e isheen immoo haadha gooftatiidha. Waaqayyoon akka Waaqayyo nuuf ta'e isheen immoo haadha Waaqayyootidha. Kanaafuu jaalannus jibbinus isheen haadha Waaqayyooti. Kana beekuu qabna. Eenyumtuu irraa kaasuu kan dandeenye, eenyumtuu kan isheedhaaf kennuu hin dandeenye Waaqayyoon ishee filatee, Waaqayyoon abbaa samiirra taa'ee ishee jaalate kan isheedhaaf kenne, eenyumtuu kennaa isheedha kenname irraa fudhachuudhas hin danda'u jedhee shaaruu kan hin dandeenyedha. Haati Waaqayyoo haadha Waaqayyootidha. Kan isheedhaaf filate ishee malees immoo haati Waaqayyoo kan ishee dhalate malee kan biraan hin dhalanne. Kanaafuu isheen haadha Waaqayyootidha. Kennaan kun namarraa adda ishee kan godhudha. Nama biraadhaaf kan hin kennamne ishee bichaadhaaf kan kenname. Kennaa adda ta'e kan qabdudha. Kanaafuu kun haadha Waaqayyoo ta'uu ishee kan nutti himudha. Namoota kanarraas haadha Waaqayyoo ta'uudhaan kan gargar ishee baasudha. Lammaffaa irratti namarraa kan adda ishee taasisu ergamaa Waaqayyootiin samiidha dhufee galateeffamuun ishee maqaan nageenya isheedhaaf dhiyaachuu ishee kunis adda ishee taasisa. Baay'eedhaaf ergamaa Waaqayyoo gara isaatti dhaqee ergaa misiraachoo himee ture Waaqayyoo irraa ergameetu jechuudha. Haadha keenya qulqulleettii dubroo Maariyaam garuu haala adda ta'een kan inni gara isheetti dhaqe nageenya siif yaa ta'u jedhee kan isheetti dubbate nama biraatti akka itti hin dubbanne hin ergamnes ergaa hin ergameessis ilma Waaqayyoo ni deessaa bultoo isaa ni taataa hafuurri qulqulluu sirra bulaa humni abbaates si golgaa irra bulaa kana jedhee kan dubbate eenyu qofaani? Haadha keenya qulqulleettii dubroo Maariyaam qofaanidha. Nama biraatiin hin jenne, nama biraatiin nagaa akkasii hin gaafanne. Nageenyi siif haa ta'u, ati dubartoota keessaa kan eebbifamtedha, firiin gadameessis kan eebbifamedha jedhee ergamaa Waaqayyoo samiidha dhufee kan nagaa isheedhaaf dhiyeesse ishee qofaafidha. Ishee qofaafidha dubbiin kun kan dubbatame. Kanas kan argachuu dandeenyu Wangeela Luqaas boqonnaa 1:26 irraa kaasanii yoo dubbisan guutuu isaanii argattan. Ergamaa Waaqayyoo samiidha dhufee ati Waaqayyoo fuulduratti ayyaana argatteettaa sodaatiin jedhee akkuma dubbatu Wangeela Luqaas boqonnaa 1:30 irratti. Kanaaf haadha keenya qulqulleettii dubroo Maariyaam qofaafidha dubbiin kan dubbatame.
isheen dubartoota keessaa kan eebbifamteedha, kan filatamteedha, firiin garaa keetis kan eebbifameedha. Gammadii, ati ilma deessaa, ilmi keetis bara baraan ni mo'a, innis immoo Yesuus Kiristoos jedhama jedhee ergamaa Waaqayyoo kan itti dubbate, ergaa misiraachoo kana Waaqayyoo irraa fidee kan itti dubbate ishee qofattiidha. Jecha kamii jecha kana kan fide, nagaa dinqii kana kan gaafate, isheenis kanarraa kaate maaf nagaan akkanaaf ta'a, eenyu nagaan akkatti na gaafatu kana jettee isheenis baay'ee dhiphachaa turte. Innis immoo tasgabbiidhaan amansiisee ani garbittii isaatii jette dhumarratti, ani garbittii isaatii gizee jettutti sa'aa sanitti daqee sanitti Hafuurri Qulqulluu ishee keessa bulee saniin boodatti Gooftaa keenya Yesuus Kiristoos gara haadha keenya qulqulleettii dubaroo Maariyaam keessa kan bule. Sila kana ta'eefidha. Kunis adda ishii godha. Ergamaa Waaqayyoo samiidha dhufee dubartoota keessa kan eebbifamte jechuun namoota kaan irraa adda ishii godha. Kunis adda ishee taasisa. Isa sadaffaa irratti immoo kan laallu haadhummaa fi dubrummaan al takkatti kan isheedhaaf kennameedha. Haadhummaa fi dubrummaan al takkatti isheedhaaf kan kennameedha. Yeroo ergamaan Gabriel akkas jedhee itti dubbatu sanitti haati keenya qulqulleettii dubaroo Maariyaam akkamitti ta'a, ani dhiira agarree, wanti kun akkamitti ta'uu danda'a jettee yeroo dubbattutti akkamitti ta'a jechuu ishee maal ta'uu ishee agarsiisa? Yaada isheetiinis dubra ta'uu ishee agarsiisa. Ishee yaadanis dubraadha, foonis dubraadha. Sila kana taate haati keenya qulqulleettii dubaroo Maariyaam Gooftaa keenya Yesuus Kiristoos haga deessees durbaadha, osoo hin deedes durbaadha. Kun lamaan ilmaan namaatiif al takkatti kennamuu hin danda'u isheedha malee. Ilmaan namaa haawwan keenya baay'ee isaanii qulqulloonni baay'een ni jiru. Ati garuu hunda isaanii caalta akkuma dubbatame. Ishee hunda isaanii caalti. Baay'ee isaanii raayota da'anis, baay'ee isaanii duuka bu'oota dahanis, baay'ee isaanii wareegamtoota dahanis kan akka haadha keenya qulqulleettii dubroo Maariyaam hin jiru. Maaliidhaaf haati keenya qulqulleettii dubroo Maariyaam akka kaanii sanii miti. Akka kaanii sanii osoo hin taane isheen qulqullummaadhaan kan deessedha. Dubrummaadhaan kan deessedha. Yeroo haawwan keenya baay'ee isaanii qulqulloonni haawwanii baay'ee isaanii jiru. Garuu haati keenya isaan hundaan ni caalti. Maal waan ta'eef isaan haadhummaa qofa qabaataniitidha. Haati keenya qulqulleettii dubroo Maariyaam garuu dubrummaas haadhummaas kan qabdudha. Haadhummaa isaa kan qabdu haadha gooftatiidha. Haadha keenyadha. Deebi'ee immoo akkas jedhee dubbatee ture. Raajichi Isaayyaas boqonnaa 7:14 irratti dubri dubrummaa ni deessi. Maqaa isaas Amaanu'el jettee ni moggaafti. Osoo gooftaan keenya haati keenya hin dhalatin dursee raajicha Isaayyaas irra bulee Waaqayyoon dubbachaa kan turedha. Raajichi Isaayyaas kan ragaa bahuudhaatti dubri dubrummaa ni deessi. Maqaa isaas Amaanu'el jettee moggaafti jedhee kan dubbateef. Dubri dubrummaadhaan jedhee dubbate. Namoonni baay'ee yeroo kitaabicha hiikanis baay'ee isaanii akkamitti dubri dubrummaadhaan deessi? Dubrummaa isheen gadhiis jedhee namoonni baay'een kaasaa turan. Garuu Waaqayyoon kennaa isheefiidhaaf kennedha. Kennaa isheedhaaf raawwateedha. Ammas raajichi Hisqeel boqonnaa 44 irraa kaasanii yoo dubbissan gara bahaanan argee innis immoo itti na fidee isa keessas kan bahee seene Gooftaa keenya Yesuus Kiristoos malee hin jiru. Haginni seenee bahee namni biraa hin seenne. Haginni seenee bahee namni biraa hin seenne. Balballi sunis haginni keessa bahee deebi'ee cufate. Kana jechuunsaa Gooftaan keenya haga dhalate haati keenya qulqulleettii dubaroo Maariyaam nama biraa akka hin deessine nutti hima. Deebi'ee cufate nuun jechuunsaa immoo haati keenya qulqulleettii dubaroo Maariyaam Gooftaa deessee dubrummaan jiraachuu ishee nutti himuudhaaf balballi bahaa sun haga mootiin keessa bahee deebi'ee cufate jechuunsaa maal ta'uu agarsiisa? Egasiis dubra ta'uu ishee nutti himudha. Kanaafuu haati keenya qulqulleettii dubaroo Maariyaam yaada isheetiin dubra, foosheetiin dubra, laphee isheetiin durba, haga Gooftaa deessees durba, osoo Gooftaa hin deessis durba, gizee Gooftaa deessus durba. Kun hundi isheedhaaf kan isheedhaaf kennamedha. Namoota biraadhaaf haadhummaa yoo kenname dubrummaan hin kennamu. Durbummaa yoo jabeessanii qabatan
haadhummaan hin kennamuuf. Haati keenya qulqulleettii dubaroo Maariyaam garuu kana lamaan bakka tokkotti kan qabatte. Kun adda ishee godha. Adda ishee kan ishee taasisuudha. Inni arfaffaan immoo kennaa fannoo jalaati. Kennaa fannoo jalaati. Kan nuuf kennamte fannoo jalatti. Haadhummaa ishee kan arganne fannoo jalatti. Haadhummaa ishee argachuun keenya karaa eenyutiin? Karaa qulqullicha duuka bu'aa Yohaannisiidhaan. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos yeroo fannifamutti namoonni baay'een duuka deemaa yeroo turan, duuka buutonni jireenya isaanii dhiisanii kan duuka deemaa turan, dubartoonni baay'een kan duuka deemaa turan, namoonni baay'eenis immoo kan duwwaa deemaa turan ture. Garuu guyyaa fannoo kanatti namoonni duuka buutonni kunis ni dheeffani, ni gananii deeman. Dubartoonni baay'ee isaatis gananii yookiin ni dheeffan Ayhuudota sodaatanii. Fannoo isaa jala kan ture garuu haadha keenya qulqulleettii Maariyaamii fi qulqullicha Yohaannisiidha. Namoonni biraa hoo dheeffanis qulqullichi Yohaannis dheeffuu hin dandeenye, hin dheeffine fannoo jala kan ture haadha keenya qulqulleettii dubroo Maariyaam wajjin. Yeroo kanatti isaan achi jala dhaabbatanii baay'ee bu'aa turan. Hanga fuulli isaanii jijjiiramutti kan bu'aa turan. Kanaaf bartuu Waaqayyoon jaalatu kan Waaqayyoon isa jaalatu jedhamee kan dubbatameef jechuudha. Maqaan baay'ee qulqullicha Yohaannisiif baheetu jechuudha. Sila kana ta'eef gizii sanitti akkas jedhee dubbate. Ilaa ilma kee, ilaa haadha kee jedhee haadha keenya qulqulleettii dubaroo Maariyaam duuka bu'aa sun fudhatee guyyaa irraan ni galee jedha. Isheenis karaa isaatiin haadhummaan ishee kan nuuf kennamedha. Haadhummaan haadha keenya qulqulleettii dubaroo Maariyaam guyyaa fannoo jalatti guyyaa jimaataa ilaa ilma kee jedhee wangeela Yohaannis boqonnaa 19 lakkoofsa 27 irratti akka dubbisanii argattan. Ilaa ilma kee, ilaa haadha kee jedhee saniin boodatti haadha ofii dabarsee kenneef. Haadha ofii dabarsee kenneef. Har'a namni yeroo addunyaa kanarraa boqotuu hedduutti wantoota baay'ee namaaf kennuu danda'a. Kaan qabeenya isaa, kaan birrii isaa, kaan immoo warqii isaa, kaan wantoota qabu hundumaayyuu abaluudha wanta akkasii kenni. Wanta akkasiitu wanta akkasii kenni jedheetu wantoota baay'ee tanaazazee kan isin deemu. Maalidhaa fi wanta qabu san dabarsee kennaaf. Na wanta kenneef san immoo eenyumtuu jijjiiruu hin danda'u. Wanta akkasii kenniif haga jedhee dubbate eenyumtuu haga inni deemeen boodatti irraa fudhachuu hin danda'u. Yookiin kaaduu hin danda'u. Dhiisisuu hin danda'u. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoosis haadha isaa kan wajjin gammoojjii Gibxitti rakkatte. Kaffannoo jalatti boohaa turte. Hanga qaraaniiwwatti kan dhiphina isaa adda irraan qooddanne. Moora loonii keessatti kan qorra wajjin argite. Maal jedhee kennaa jira? Bartuu isaa baay'ee jaalatuuf fudhadhu jedhee kennaaf. Kan inni nuuf kenne eenyumtuu irraa fudhachuu hin danda'u. Kan inni ilma keeti jedhee kenneef eenyumtuu shaaruu hin danda'u. Sila kana ta'eef haadhummaa ishee guyyaa kan nuuf kenname namni kamiyyuus haadhummaa ishee nurraa kaasuu hin danda'us. Haadhummaa immoo warroota beekedha. Maal nuuf goote kan jedhu immoo warroota kadhatee irraa argateedha. Ilma ishee kadhattee kan nuuf araarsitu. Araarsummaa ishee jalqabaa kan isheedhaan ta'e. Kanaaf haati keenya qulqulleettii dubaroo Maariyaam kennaa fannoo jalaa ta'uun adda ishee kan ishee taasisuudha. Adda kan ishee godhuudha. Namni biraa kennaa fannoo jalaa jedhamee kan kenname tokko iyyuu hin jiruudha. Deebi'ee ergamaan qulqulluu Faanu'eel mana qulqullummaa keessatti kan nyaachisaa ture haadha keenya qulqulleettii dubaroo Maariyaam qofaadha. Ergamaan samiidha dhufee haati keenya qulqulleettii dubaroo Maariyaam dhalattee waggaa 3ffaatti wareega taatee saniin boodatti aannan yoo daa'ima naaf kennite mana qulqullummaa keettiif haa galtu. Dhiira yoo ta'e luba ta'ee si haa tajaajilu. Dubartii yoo ta'e bishaan waraabdee mana kee qulqulleettii haa jiraattu. Malee anaaf qoraan cabsitee ana gargaartee akkan jiraattu hin barbaadu. Ati karraa na baasi jettee saniin boodatti akkasumas ni kenneef Waaqayyoon.
Saniin boodatti waggaa 3 fuutee mana qulqullummaatti galchite. Yeroo galchitu kanatti daa'ima waggaa 3 eenyuun nyaachisa eenyu qallaba jedhanii baay'ee dhiphachaa turan. Waan dhiphachaa turaniif isaan haati keenya qulqulleettii dubroo Maariyaam Waaqayyoon ni beeka akka itti sooru. Ni beeka waan ta'eef saniin boodatti mana qulqullummaa keessa osuma isaan ja'in dhiphatanii eenyuun nyaachisa eenyu qallaba sitti eenyutu ishee eega jedhee yoo dubbatanitti ergamaa Waaqayyoo samiidhaa dhufee gara isaanitti dhiyaate jedha. Yeroo gara isaanitti dhiyaatu kanattis eenyudhaaf dhufe laataa jedhanii dhiphachaa turan luba Zakkaariyaas wajjin. Eenyuuf dhufe eenyutti ergaa himuuf jedhee gizee dubbatanitti isaan irra gahuu didee isaanitti gassiqee dhaabbate. Saniin boodatti Hannaa si'ii fi daa'ima kanaaf ta'u oolu fudhadhu achi ba'e yeroo jedhuuttis ammas irra gahee deebi'a. Hanna daa'imicha achi kaa'e daa'imichaaf ta'u oolu jedhee yeroo dubbatutti achi gizee keessa irraa deemtutti ergamaan qulqulluu Faanu'eel samiidha dhufee nyaata mannaa isheedha fidee kan ishee nyaachisee deemedha. Saniin boodatti haati keenya qulqulleettii dubroo Maariyaam nyaata biyya lafaa kan hin nyaannedha. Dhugaatii ishee dhugaatii samiitidha. Nyaanni ishee nyaata samiitidha. Mana qulqullummaa keessatti akka itti kan jiraattedha. Ergamaan Faanu'eel samiidha dhufee nyaachisuun kennaa namootarraa adda kan ishee taasisudha. Kennaa adda ta'e kan qabdudha. Ergamaan Faanu'eel samiidha dhufee nyaachisuun kan maal ta'edha? Kan haadha keenya qulqulleettii dubroo Maariyaam kaanirraa adda ishee taasisudha. Nyaachisni kaan dhugaatii ishee samiidha. Haati keenya qulqulleettii dubroo Maariyaam kunis kan adda ishee taasisudha. Deebi'ee isa dhumaarratti gooftaan ajaa'iba jalqabaa kan raawwate haadha keenya qulqulleettii dubroo Maariyaam wajjinidha. Araarsummaa jalqabaa Qaanaa Zagaliilatti jechuudha. Akkuma dhiyoo kabajnee dabarre. Achitti ajaa'iba jalqabaa gooftaan keenya Yesuus Kiristoos raajii jalqabaa yeroo jalqabaatiif daadhii wayinii kan jijjiire bishaan daadhii wayiniitti kan jijjiire ajaa'iba jalqabaa haadha keenya qulqulleettii dubroo Maariyaam araarsummaa isheetinidha. Araarsummaa isheetiin ajaa'iba jalqabaa kan raawwate. Jalqaba kan jedhamee beekame araarsummaan jalqabaa haadha keenya qulqulleettii dubroo Maariyaamidha. Dookimaas argitee kan maal jetteeni daadhiin dhumeera jettee akkuma dubbatte wangeela Yohaannis boqonnaa 2 nu dubbisuu dandeechan. Haati keenya qulqulleettii dubroo Maariyaam araarsummaa isheetiin dhiphina isaa ilaaltee goodoo isaa ilaaltee ilma koo wayiniin jalaa dhumeera jetteeni wayiniin sunis immoo kan gara bishaanii sanirraa gara wayiniitti jijjiirame araarsummaa haadha keenya qulqulleettii dubroo Maariyaamitiin guyyaa jalqabaati. Ajaa'iba guyyaa jalqabaati. Guyyaa jalqabaa kanatti kan isheen kan raawwattedha. Araarsummaa isheetiin jechuudha. Kanaaf haati keenya qulqulleettii dubroo Maariyaam araarsummaa jalqabaatiin daadhii wayinii gara maalitti bishaan gara daadhii wayiniitti kan isheen jijjiirsiste kadhannaa isheetiin jechuudha. Kanaaf haati keenya qulqulleettii dubroo Maariyaam wantoota akkanaatiin kan namaan irraa adda ishee godhu. Wantoota akka torbaatti ilaalee kanaan malee haati keenya qulqulleettii dubroo Maariyaam foon ilma namaatirraa kan uumamte Haannaa fi Yaaqeemirraa kan uumamtedha. Haati keenya qulqulleettii dubroo Maariyaam gaa'ela eebbifamaa ta'eenidha kan isheen uumamte akka har'aa gaa'ela fokkisaa kanaan miti. Isaan lamaan kan walitti dhufan gaa'ela eebbifamaadhaan nama mana Waaqayyootti jiraatanidha. Nama mana Waaqayyootti walitti dhufanidha. Nama mana Waaqayyoo deddeebanidha. Nama Waaqayyoof of dabarsanii kennanidha. Nama mana Waaqayyootiif jiraatanidha. Nama akkasiitirraa firiin akkasii argan. Mukni gaarii firii gaarii buusa akkuma jedha jechuudha. Isaanis muka gaarii waan ta'eef firii gaarii buusan. Sila kana ta'eefidha. Akkasitti haati keenya qulqulleettii dubroo Maariyaam malee sanyii ergamoota garuu manni amantaa Ortodoksii Tawaahidoo qulqullummaa ishee ilaalanii obboleettii ergamootaa jedhanii kaa'u. Obboleettii ergamootaa jedhanii kaa'u malee ishee sanyii ilmaan namaa tirraa adda isheen taate yookiin sanyii ergamootaa sanyii biraatiin sanyii daawwitiidha qulqulleettii dubroo Maariyaam. Sanyii foon ilma namaa kana uffatteetidha. Foon isheen uffatte kana immoo gooftaan keenya Yesuus Kiristoos kan uffatedha.
tawaahidoo jedhamee yookiin wal makee wal fudhatee kan jiraate gooftaan keenya Yesuus Kiristoos foon isheetirraa foon lubbuu isheetirraa lubbuu fudhatee kan nama ta'e gooftaan keenya Yesuus Kiristoos foon namaa kanaadha. Ilma namaatiin tokko ta'e icciitii namummaa keessatti ilaaluu dandeenya jechuudha. Kanaaf haati keenya qulqulleettii Dubroo Maariyaam kanaan kan adda isheen namoota kan irraa adda taasisu qulqullummaa isheetiinis dubrummaa isheetiinis wantoota baay'eedhaan kan laalle kana malees jechuudha. Kanaaf haati keenya qulqulleettii Dubroo Maariyaam kanaan kan namarraa adda ishee taasisuudhaaf seenaa ishee gabaabsinee waa'ee du'uu fi du'a ka'umsa ishee gabaabsinee ilaalla jechuudha. Haati keenya qulqulleettii Dubroo Maariyaam abbaa ishee Iyyaaqemii fi haadha ishee Haannarraa kan dhalatte caamsaa bultii tokko dhalatte. Innis bara kam dhalatte yoo jenne bara 5485tti haati keenya qulqulleettii Dubroo Maariyaam Iyyaaqemii fi Haannarraa caamsaa tokko kan dhalatte. Egasii gizee mana qulqullummaatti galte. Muddee 3 kan mana qulqullummaatti isheen galte. Muddee 3 kaasee waggaa 12f ergamaan qulqulluu Faanu'eel samiidhaa dhufee kan isheen nyaachisaa ture haga waggaa 12 mana qulqullummaa keessa kan turtedha. Waggaa 12 fi waggaa 3tti walitti dabalamee waggaa 15dha haati keenya qulqulleettii Dubroo Maariyaam kan turte. Yeroo kanatti immoo ergamaan Gabri'eel samiidhaa dhufee ilma deessa jedhee ergaa misiraachuu kan ittiin urmi ishee meeqatti? Urmi ishee 15tti. Yeroo kanatti gizee gooftaan keenya Yesuus Kiristoos dhalatuu kanarraa kaasee baroonni 5500 sun ni dhume. Yeroo dhumu kanatti lakkoofsa irra olee ka'e tokko jedhee gooftaa keenya haga dhalate irraa kaasee. Amma immoo deebi'ee waggoota 15 achi keessa kan turte. Amma immoo waggaan 1-2 jedhamee boqannaa ishee urmi yookiin dhaloota Kiristoos gooftaan dhalateen boodatti waggaa 49tti kan isheen addunyaa kanarraa boqatte. Addunyaa kanatti kan isheen boqatte gooftaan keenya Yesuus Kiristoos haga deessee waggaa meeqatti? Waggaa 49tti. Walumaa galatti waggaa 64tti haati keenya qulqulleettii Dubroo Maariyaam lafa kanarra kan turtedha. Lafa kanarra kan jiraattedha. Kan isheen boqatte bara 49 urmii 64ffaatti amajjii bultii 21 kan isheen foon isheetii fi lubbuu ishee gargar bahe. Garuu gizee kanatti gizee foonii fi lubbuun gargar bahu kanatti guyyaan awwaala ishee guyyaa san hin turre. Guyyaan awwaala ishee garuu hoom ta'ee hagayya bultii 14 kan ta'edha. Maadhaafi yeroo sanitti yeroo isaan duuka buutonni haadha isaanii awwaalachuudhaaf yeroo ka'anitti warreen Fariisotaa fi Ayuudotaa inaaffaadhaan ka'anii maal jedhanii ilmi ishee du'aa ka'eera. Isheenis immoo du'aa ni kaati. Ajaa'iboota garaa haadha ishee keessa jalqabdee ajaa'iboota baay'ee raawwachaa turte. Kanaafuu ishee immoo hin awwaallu ni gubna jedhanii ka'an ilaalaa. Ni gubna reeffa ishee jedhanii ka'an. Yeroo kanattis duuka buutonni gizeetti siqanitti baay'ee isaanii maal ta'anii sodaatanii dheeffanii jedha. Dheeffanii deemanii jedha. Waa sodaatanii dheeffanii yeroo deemanitti Waaqayyoon ol fudhatee muka jireenya jala ishee kaa'e. Saniin boodatti duuka buutonni raajoonni gizeen jiranitti maal ta'anii soomidhaan qabatan. Foon ishee arganneetoo awwaallachuu qabna akkamitti dhiisneetoo jammaran. Yeroo eegalanitti hagayya bultii 14 argatanii awwaallatanii yookiin soomii Maariyaamii yookiin soom filchataa kan jennee beeknu hagayya keessa kan sooma bultii tokkorraa kaasee san jechuun yeroo isaan bal'aan ilaalla. Bultii tokkorraa kaasee hanga 14tti foon ishee ni argatanii du'aa ka'umsi ishee immoo hoom ta'ee hagayya bultii 16 isheen Geetesemaanii bakka awwaala ishee hin jirtu. Du'aa kaatetti. Kanaafuu du'aa ka'uun kunis immoo kan namootaan adda ishee taasisuudha. Gooftaa keenya Yesuus Kiristoos
aanee kan du'aa kaate haadha keenya qulqulleettii dubaroo Maariyaam qofaadha. Gooftattiin aansee haa gooftaan du'ee du'a moo'ee ka'een boodatti guyyaa hagayya bultii 16 du'a mootee gijee kaatu kana haadha keenya qulqulleettii dubaroo Maariyaamidha. Humna gooftaa keenya ilma isheeti. Haati keenya qulqulleettii dubaroo Maariyaam amajjii bultii 21 boqattee hagayya bultii 14 awwaalatanii hagayya bultii 16 immoo du'aa ka'umsa ishee kan kabajnu sila kanaafidha. Haati keenya qulqulleettii dubaroo Maariyaam kanaafi wantoota kana kan namarraa adda ishee taasisu malee ilma namaatiin foon ilma namaa kan taate waan ta'eef kanaafuu ayyaanni hunduma keessaniif ayyaana gaarii isiniif haa ta'u. Waa'ee haadha keenya qulqulleettii dubaroo Maariyaam ammas ayyaana isaaf fedhasa yoo ta'e guyyaa biraa walitti deebina hangasittuu Waaqayyoon eegee tiksee nu haa eegee tiksee nu haa gargaaru icciitii isaatis nuuf haa ibsu hunduma keenyaaf laphee miidiyaa dhabane nuufis laphee keenya banee jecha isaa dhageenya kana firee hojiitti hiinee firee 30 60 dhibba buusnee caaltu mootummaa Waaqayyoo weeddisu maqaa isaa akka taane Waaqayyo abbaan keenya nu haa gargaaru. Yoo inni nu gargaare malee wanta kamiyyuu raawwachuu hin dandeenye. Inni humna nuuf haa ta'u, inni hirkoo nuuf haa ta'u. Haati keenya araarsummaa ishee kadhannaa ishee eegumsi ilma ishee nu wajjin haa ta'u. Ayyaanni kunis ayyaana gaarii kan keessaaf alatti kabajamtan hundumti keessanii ayyaana gaarii isiniif haa ta'u. Kan kakaasee nu jalqabsiisee kan tummasis maqaa Waaqayyoo kan kabajameef kan ulfaate nuuf haa ta'u. Araarsummaa haadha keenya qulqulleettii dubaroo Maariyaam eegumsi ergamoota kadhannaan qulqullootaa nu wajjin haa ta'u. Nagaan tura.